يا مكان كي جمعك جندي شيء كوجنا ما أسمعني. Obboleessa Amiin Jundit. جوال محمد فلانو كنا رتيني ما تجري كنا موتو يو أكني إنجي باتري باني باتي. ilmaan Oromoo garaaf jedhanii mallaqaaf jedhanii. Ani kana nama akkanaa takkuma hin garre kaaka biyya makan. Asin ammootu Prime Minister 2020 jaa. Adeemsa Tarsiimoo Minilik irraa du'e, Hayila Sillaaseen irraa du'e. Siyaasni Dr. Abiy Ahmed ittiin deemu isaafuun galle siyaasni mataa isaati. Nama lubbuu isaa baraare, gaafa rakkiinoo waraanni itti dhufe, nama lubbuu isaa baraare lammaa gane Abiyyi. Abiyyiin namni lammaan ta'in uummata Oromootiin ta'u. Qabsoo Oromoo gane, qabsoo Oromoo waggaa 150 keessa kanarraa maqse. Yaa maqaan kiyya gammachiis Jundii Sheekoo jedhama asumaan. Obboleessa Amiin Jundit. Jundiiti. Yaa obboleessa illee asoo ta'uu baanne homaa natti hin ulfaatu ture wanna dhaamsi biraa ammoo kan dabarsu ilmaan Oromoo garaaf jedhanii mallaqaaf jedhanii tiniiniin dhiiga ilmaan Oromoo waggaa meeqarraa ka'eetiin dhangala'aa jiru warri gurguratu. Kanarraa ammoo abbaa keenyas ta'e obboleessa keenya haadhas keenyas ta'e jechuudha akka hin deeggarree beekuu qabanii dhaamsi kiyya kanumaa galatu. Mul'ata asirratti Zoomboon ammootu Prime Minister 2020 jaa akkasii. Akkasii mee. Ministeera bara 2020 obbo Jawaari galatoomis hin jaa. Yaa rifeensa kan keetti irratti amma akka argaa jirutti Jawaar jedha akkasumas mallattoo Oromooti akkasumas Prime Minister okay qeerroo okay dhiifama filannoo bara dhufuuf Jawaar inni injifataa already Prime Minister ta'ee jira jechuudha. Parsantii dhibbarraa dhibba Prime Minister akka ta'u mootuun abdiin qabna. Kana ammootu yoo shira wayyaaneetii fi shira oppidiyoon amma deemaa jirtu kanaanin lola waan biraa keessa nutti uuman malee kun akka injifannu dhibbaan dhibba harka qabna asumaanin dhaamsa kee dabarfadhaa galatoomaa isiniin jedha Black Power Oromoo. Muhammad filannoo irratti inni hirmaadha jedhee inni injifata jettee yaadda? Obbo Xiinxalaa siyaasaati Jowaar Muhammad filannoo kana irratti ni madda jedhee kana mootu yuu akni inji baatii bani baatii beena jechuudha. Jowaar ni beekaa Feesbuukii isa jalaa naman buune. I think yaanni dabarfatuu barbaadu Jowaar doorsisuun lammaafaa doorsisuun yookaan immoo adde xayyibaafaa doorsisuun oppiidiyoon amma dullattiin kaatee ilaalcha amma isiin ittiin deemaa jirtu kun maddammarii fi biltsiginnaan amma Abiyyi nurra oofu kun kaayoo Oromoodhaa gurguratu kaayoo Oromoo qabsoo Oromoo qeerroo kaleessaa isa caaltu tan isaanuu qabdee markaba caccabduu irraa gara masaraa Minilik ol fidde sana ganuudha. Sangananiiti ummata Oromoo ammallee diina jala deebisuuf ilaalchi amma inni ittiin deemaa jiru kun abadan nu hin taane Jowaar innuti osoo nu hundi dhumne inni tokkochi nu jiraate ni barbaanna isa doorsisuun inuma hin taane ni hinjifata Jowaar dhibbaa dhibbatti Jowaar sappoorti goona yaada kiyya. As biratti mee wanni an si gaafadhu uummanni Oromoo yeroo qabsoo kana qeerroon 5,000 ol itti wareegamee obbo Lammaa Magarsaa akka nu ceesisuuf amaanaa itti kenne. Obbo Lammaan akkuma gaaf dura amaanaa uummata Oromoo hin nyaadhu jedhee wayyaanee fuuldura dhaabbatee hardhas kaleessuma namti osoo ofii isaatii muummicha ministeeraa ta'uu danda'u namtichi inni carraa kenneef Dr. Abiy Ahmed isuma faana galagaree isuma faana deebi'ee sirna durii sirna abbootii keenya fixaa ba'e Oromoo irratti leellisa ahadaawii waan jedhu fidaa jira. Mee dhaamsi yaalii waa'ee fakkeenya aangoo irraa dhiibamuu Lammaa Magarsaa aangoo irraa dhiibamuu adde Xayyibaa ilaalchisee waan gabaabaa waan sitti dhaga'ame. Hedduu nama dhaga'ama. Ani kana nama akkanaa takkumaa hin garre akka Abiyyi Ahmed kana nama qorii keessaa nyaate udaanu jechuudha. Nama isa fuudhee afoo ol baase ajjeesuuf yookaan ammoo nama isatti gargalu an takkaa hin agarre kana. Oromoo keessa namni akkanaa hin jiru. Namni nama afaaniin bakka walga'iitti jaala kiyya ka qabsoo jecha bakka adda addaatti sekereetii isaati haa taatu warra quuqama sabaa qabu rakkoo irra oofuun Jowaaris taatu Lammaa ilaalchi amma jarri inni jaraa qabu ka paartii walitti biltsiginnaa jedhanii waan hin taane jala uummata Oromoo galchuu barbaadan kun abadan inuma hin ta'u annama akkanaa takkaa'uu hin agarree nama reeffa du'aa lafaa ol kaasee ka waggaa meeqa dura du'e waggaa 100 fi meeqa dura du'e ol kaasee nutti faarsu reeffa isaa deebisee dhaabuu barbaadu
kana abadan. Mee Abiy Ahmad jecha tokkoon ibsi. Abiy Ahmad daawwan. Kanaanin ibsa Abiy daawwan. Adeemsa Abiy Ahmad itti deemu adeemsa ifaa'insa eenyufiyyuu ifaa adeemsa Tarsiimoo Minilik irraa du'e ka Haile Sillaaseen irraa du'e Itoophiyaa takkittiin har'a Abiy Ahmad faarsu Itoophiyaa Haile Sillaasee ta'uu ifa gala Itoophiyaa guddittiin inni jedhu Itoophiyaa kaanii dukkana turte Itoophiyaa kaanirraa harma muraa turan Itoophiyaa kaanirraa harka muraa turan ta amantii takka faarsitu har'as dhaadheessuu isaa agarra kan ammoo ummanni Oromoo tasuma ka fudhatu tokkolleen hin jiru. Mee Abiy Ahmad jecha tokkoon ibsi. Abiy Ahmad jecha tokko yoo ibsinu hordoftoota nafxanyaa jechuu ni dandeenya yookaan nama aayidiyooloojii Minilik irraa du'e galmaan gayuudhaaf deemuudha. Wanni uummata keenyaa dhaamuu barbaannu. Abiy Ahmad OPDO kaleessa ijaa fi gurra diinaa taatee qeensalmaan Oromoo irraa guuraa turte ta'uu eenyufuu ifa gala namni hunduu ni beeka. OPDO'n carraa tokkotti fayyadamuu ka dadhabde kasiin argatte ummata kaleessa qeensa guuraa ture har'a ummanni kun jala hiriiree waliin ceena jedhee amaanaa inni itti kenne tokkoffaa nama lubbuu isaa baraare gaafa rakkiiloo waraanni itti dhufe nama lubbuu isaa baraare lammaa gane Abiyyi qabsoo Oromoo gane qabsoo Oromoo waggaa 150 geegesse kanarraa makse sirna Minilik ka du'e Amaara qaqaa manaa baasee qaqaa irraa dha'ee nafxanyaa har'a jedhee akka inni ummata Oromootti dhaadatu kan godhe mata Abiy Ahmad kaayoon inni deemuniin kaayoo haati isaa itti himta innu himee jira dhiigalmaan Oromoodhaa 5,000 lubbuu isaa baase gatii dhoorguudhaaf beekamtii dhoorguudhaaf Abiy Ahmad mana mahaadhaa himi kun tuffii ummata Oromooti ummanni Oromoo bakka jiruudha sirna Minilikii gadi miti Tarsiimoon Abiy Ahmad qabatee deemu afaan Amaaraa kutaa tokkorraa kaasanii ummata Oromoo irratti fa'uu jechuun dhaloota qaroomee isa dhiiga isaa dhangalaasee arakkiilootti seensise kana doomsuu waan ta'eef kana cimsinee balaaleffanna dura dhaabban lammata waa'ee hayyootatiin fixaa Daawud Ibsaa Kamaal Galchuu Maraaraa Guddinaa Jawahar Mohammad doorsisuun ummata Oromoo doorsisuudha kana dhaloonni akka gaariitti beeka waan Wallagga keessatti dalagamu Arsii keessa wanni dalagamu ifa kaan Arsii Wallagga ajjeeseedhaan ka Wallagga Arsii ajjeeseedhaan warra Finfinneetti ilmaan Oromoo dhiiga xuuxaa jiru qaaman beekamne jechuun tooftaa OPDO tooftaa dullacha TPLF ta'uu uummanni Oromoo hubatee Lammaa Magarsaatiif maal dhaamta? Lammaa Magarsaa in uggurame ukkaanfamee ture maal dhaamtaaf? Wanni dhaamnuuf lammaa ummata inni argu kana ummata isin agartan kana ka biyya keessas ka biyya alas isin duuba jira akkuma kaleessa TPLF dura dhaabattanii lubbuu teessa wareegdan har'as wareegatii ashaagiree dhabamsiisaa jechuun barbaadaa galatu. Ilmaan Oromoo addunyaarra jirtuuf dhaamsi an qabu nuti kaleessas tokko siyaasni Dr. Abiy Ahmad ittiin deemu isaafuun galle siyaasni mataa isaatiif. Nuti gurbaa waariyoo daawun jedhe san irraa jalqabne hanga Fayyisaa Leellisaatitti wanta qabsoofneef inuun beeku inni nuti lafa teennan kennu lafee teennan kenninuudha. Har'a nafxanyaa kalee duutee mallas lafatti gadi ajjeesetiin hin jedhe inni nurratti ol kaasee faarsee onnee itti godhe. Onnee isiisan nuti cabsuuf kutanneetiin hin jirra hin cabdillee immoo rabbi nu gargaara. Inshaallah uf duratti deemna. Mee Abiy jecha tokkoon ibsime. Dr. Abiyyiin dukkanti sitti buute jennaan. Jecha tokkoon ibsi. Jechi ani isa ibsuuni ijji si jaamte yoo deebite gara uummata Oromoo deebi. Yookaan akka kanaan ijji tante si buruuti jennaan. Mi'anni diinni haa ugguramu qeerroo diinni iddoo garaagaraatitti himannaa irratti banee qeerroon humna biyya san bilisoomse malee diktaatara mootummaa biyya san irraa cabseetiniin humna warra amma qeerroo farrajeetiniin biyya garaagaraa keessa deemee qeerroo maqaa xureessu kana warri huura keessa yaase qeerroodha. Kanaafuu nu sappoortii qeerroo kenna fi nus qeerroon Jarmanii jirru Jawaarii fi OM illee sappoortii fi har'a asitti argamne obbo Jawaariin ammas umrii kee haa dheeressu filannoo bara 2020 illee akka irra oolu uummanni Oromoo itti mul'isaa jira akkuma ka biyya alaa itti mul'isaa jiru warri biyya keessa illee akkanumatti jaallata. Kana waan ta'eef obbo Jawaariin of duuban deebiin jennaani siyaasa biyya keessatti deemu Abiyyiin
albee ilkaan lamaatti jedhani abiyyiin namni lammaan ta'ini uummata oromootiin ta'u. Uraazii